Jalabananii ijoolleen dallaa keessa jiran jiru buleessi maal nuti miseensa poolisiitii jennaan jalabananii immoo mana keessa cufannee turre almost sa'aatii 5 karraa akka malee dadhaanii halkan jechuudha sa'aatiin 5 moo ganama? Halkan keessaa sa'aatii 5 anatu karra jalabanee iddoo akkumani maricha banee Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota maatii chaanaalii naa ta'u jirtu magarra deebiin gara chaanaalii kana nagaan dhuftan isin jecha warroonni chaanaalii kana faaraa taatan jalqaba irratti subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isin jedha ajandaa torbaan kana deemuu jiru waan akkaan jechuudha nama ajaa'ibu akkasuma immoo namni Oromoo irratti yakka jechuudha hojjetee cubbuu hojjetee deemee inuma salphataan tana dhagaa Oromoo hayyoonni garagaraa akkasuma social miidiyoonni jechuudha fayyadamtoonni social media jechuudha ijoolleen Oromoo qeerroo fi qarreen guddaa fi xiqqaan osoo hin taane osoo hin jenne jechuudha hundinuu waan kana yaada irratti kennataati jiran waan taayee danda'aadha jechuudha taayee dadhabamoo taayee danda'a jedhus waliin ilaalla nafaana tura isin jedha viidiyoo gabaabduudha na caqasaa laayikii godhaati koomentii barreessaa na jajjabeessa isin jedha egaa kanarratti jechuudha wanni isin jedhu akkuma social media kanarratti akka malee hafarfamaatii jiru kana jechuudha duraan akka inni waan inni godhatee ture ni beektanii akkasuma amma inni bakka inni jiru immoo dhageessanii jirtan jechuudha kuni ajandaa social media irratti ta'eetii jiru jechuudha egaa taayeen dandaadha jechuudha gaafa duraadhaa bilisiqinaa keessatti adda durummaadhaan kan hirmaataatii ture isa jechuudha adda durummaadhaan hirmaataatii ture akkasuma yeroo adda durummaadhaan hirmaatu san immoo arsa hedduu kafalee jira jechuudha haadhi manaa saadhaa maal jetti waan inni kafale waan inni tahee akkasuma waan inni ilmaan isaatiin gargar ba'ee haga inni ture nutu beekaa ka jettu jechuudha nutu beekaa akka inni nurraa fagaatee sababii paartii kanaa jecha akka inni akkatti nurraa fagaatee nurraa dhabame jechuudha fakkeenyaaf ilmaan isaadhaa akka abbaatti waliin jiraatuudhaaf jechuudha haga yeroo dhabee haga wajjin rakkataatii turre qabna jette jechuudha kanaaf jechuudha har'a immoo yeroo gaafii akkasiidha san immoo deebii akkasiidha san yeroo deebisanii fi akkasisa godhan kana baay'ee takkaan gaddee baay'ee takkaan agaddisiisee jette jechuudha egaa warri obbo Taayee Dandaadha jaartiin isaadha jechuudha mootummaa mana kenneefii jira mana kenneef san kireesseef san jechuudha har'a keessa baaseetii jira jechuudha keessa baasee uummata san jechuudha alatti isaan baaseetii jira jechuudha egaa kanarratti baay'ee takka cinqamanii ka dararaman jechuudha OMN immoo akka dubbisetti jechuudha nuti baay'ee takka dararamnee jirra akkasuma meeshaan inni qabda jedhanii akkasuma isa dararan akkamitti fuudhanii maal jedheeti gaafatee ture jechuudha obbo Dajanee Guutamaadha jechuudha egaa sanarratti jechuudha wanni akka dhageenyetti jechuudha yeroo mana isa gadi baasan jechuudha halkan itti seenaniitti ma fattashaa bulanii jechuudha galgala seen ittuma bulan jechuudha halkan guutuu fattashaa bulaniituma ganama afaan bareetti akka sanitti isa qabanii deemanii yeroo qabanii deemanii jechuudha gara magaalaa Finfinnee keessa jechuudha bakka mana poolis xaabiyaa jechuudha achitti mana jechuudha itti maraamaramu jechuudha maraamaramu minaamin jedhanii as jechuudha akka sanitti achi geeffamee achi yeroo geeffamee as hin jiru bakka biraa jira jedhaniini mee bilbilaan yoo ta'e malee akka biraatti argatuu hin dandeessanii jedhanii jechuudha akka biraatti qaamaan bira geessanii argatuu hin dandeessan jedhaniin yeroo akkas jedhaniin bilbila saniin itti dawwalanii itti dubbatanii akkasuma immoo qaamaan bira gahanii arguu jechuudha rakkatanii jiran jechuudha baay'ee takka dararamanii akkasuma immoo sagalee firii taayee danda'a eenyu jedha dhiiroo nama jedhu agartanii inni gadi bagatti cabse baga hidha bichuun baga dhukkeetti kaase baga hirlimise godhe baga kuffise irraa taa'e haffan dhabama godhe amata 70 bulchita abbichuu amata 70 bulchita Dr. Abiy Ahmed itti dhukkee irraa kaase itti cuqqaale gadi lakkisin ajjiise ka jedhan jechuudha fayyadamtoonni social media namoonni gadi immoo dhugaa dubbatee taayee dandaadhaa dhugaa dubbatee deemee oromummaa sun isa quuqee dhugaa dubbatee kanaafuu taayee dandaadhaa akka isaatti seenaa galmeessuudha jedhan jechuudha dhugaadha seenaa galmeessee jiran achuma keessa taa'ee nuti achuma keessa taa'ee nuti duubatti hin deemnu jedha barbeetta achuma taa'eetuma nuti duubatti hin deemnu qabsoon itti fufti jedha mee achi deeme hin baqateeti yeroo baqatee gara biyya adda addaa deemeeti Awurooppaa fi Afrikaa kana keessa achi badeeti kan hin falmatu maal godha achuma taa'eetuma qabsoon itti fufti jedha bar qabsoon itti fufti nuti jechuudha dhugaarratti ni duunaa dhugaan hin qallatti malee hin cettu jedheeti
jechuudha. Falma isaadhaa gara FB isaatiin gara social media qabuun dhukkee irraa kaasaatee ture jechuudha. Qophoonneetii eegaa turre jedhaa bara. Yeroo gaaffii deebisu jechuudha. Ani duba waan kana itti qophootaniiti moo akka kamittiin eegaatii turtanii jedhanii yeroo gaafatan jechuudha. Laa nuti itti qophoonneetii jirra. Wanni dhufe haa dhufu jenneetuma itti cabsinee jira, itti cabseetiin jira. Kanaafuu wanni dhufes haa dhufuuti jedha jechuudha. Waan si ajaa'ibu bara. Gaafa duraa sanis jechuudha. Girrisaa nuun jee, ilmaa shimbiroo nuun jedhe, waccaa jee. Shimpiroon akkanuma wacci malee ish jedhaniin yoo ish jedhaniin jechuudha. Akkuma birriitu san akkuma sanatti birriitii akkuma sanatti nurraa kutti. Kanaafuu girrisaa waan akka hin fiddan akkanuma waccanii jedheetii Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa hayyoonni Oromoo hedduun yeroo hidhamanii akka sanitti nuti halkanii guyyaa firii jenne firii Jawaar Mohammad firii Baqqalaa Garbaa firii Hamzaa Boorana jenne yeroo nuti hirriba dhabnee dhukkee nuti ka'aatee turte san hoggaa zim jedhama calliseeta zim jedheetuma Ameerikaa keessatti Awurooppaa keessatti eessa keessatti Itoophiyaa keessatti jechuudha. Hiriirri bahamee akkamitti bahame akka ajaa'iba bahamuu tureemi ni beektanii miti. Sanirratti wayyaada kennate zim jedheetuma girrisaan akkanuma wacci jira. Waan inni irraa garangaluma akkuma mataa jabaatu san jechuudha. Dhukkee itti namarraa kaasa. Laakiin immoo har'a guyyaa akkatti hidhame kana kan ajaa'ibana. Inni gari immoo bakka hidhame jaaniini inni gari immoo garuu dhugaa dubbate janii kan firii jedhu hin jiru garuu. Laal garii dhugaa dubbate dhugaadha immoo achi keessatti san jedhuun isaadha san dhugaadha. Hayyee immoo gaafa duraadha sanoo maaltu sakaa'e. Akkasuma immoo eenyutu firii ji'uunii jira sa firii Taayyee Dandaadha. Obbo Taayyee Dandaa firii eenyu si jedhu jiranii yeroo hin jiru. An asirratti wanni ani hubadhe tokko jechuudha. Namni Oromoo salphise gar deemeetuma salphata dhiiroo ajaa'iba yaa Rabbi nama kanaan nu godhin. Inuma salphata bakka gahuun dhabu guddatee dhugaa guddatee garagaleetuma jiga dhugaan hin qallatti malee hin cittu akkuma jedhan san jechuudha. Inuma kufa deemeetuma kufa dirgem mee bakkuma nama takka. Obbo Hangaasaa sunis akka xiqqaataa malaataa godhe dhukkee nurraa kaasatee ture. Amma garagaleeti ammas garagalee asuma garagalee isaanumatti dirgem cellem wal godhan jechuudha. Maali dhiiroo ajaa'iba wallaahi ajaa'iba baay'ee takka nama ajaa'iba jechuudha. Ofuma isaaniitii waliin garagalanii dirgem wal godhan jechuudha. Kun baay'ee takka nama ajaa'iba baay'ee takka jechuudha kan nama maali asirratti jechuudha. Ani wanniin hubadhe akka yaada kiyyatti jechuudha. Ummanni akkasuma yoo ummanni si jaalatuu dhabe yoo ati ummataaf hojjetuu dhabde yoo immoo ummata irratti cubbuu dalatte dhiiga Oromoo kana jechuudha ittiin dalagatte cubbuu Oromoo dhiiga Oromootiin daldalte gara deemtee osoo bakka takka hin gahin galma hin gahin ilmaan kee guddifatin osoo waa takka hin godhin osoo jireenya kan kee jijjiiratin osoo halkanii guyyaa dalattu naa dabarti jettee osoo halkanii guyyaa hojii kanarratti hirriba dhabdee akka malee dalagaa jirtuutu jechuudha. Gara galteetuma salphatta jechuudha. Osoma bakka san hin gahin salphina keessaa bahuu hin dandeenye. Salphina xiqqoo miti bara. Ka keessaa bahuu hin dandeenye. Ka sabni si jibbu. Ka ati qaami ati wajjin jirtu sun ka si jibbu. Qaami hundi ka si jibbu. San keessatti kufta jechuudha gara galtee. Baay'ee takka nama gaddisiisa jechuudha. Ati ilaal Oromoo irratti cubbuu hin dalagin saba keetii irratti cubbuu hin dalagin haga jiru. Mee ilaal kan akka Lammaa Magarsaadha cubbuu hin dalanne. Beet ortaa bee taa'eetii jira jechuudha bakka inni jiru hin beeknu sagalee isaadhaan dhoffatee taa'ee jira akka sanitti dhoffatanii taa'uu wayyaa bara. Uumaa takka kalas bakka kan akka saniidha sun uummataaf jechuudha waan nagaa dalagee jiraami zima jedha jechuudha amma eessa jira jedhee isin barbaadan maaliifin jechuudha haalti isaan michannee bade jechuudha. Kanaaf jechuudha yoo akka kanatti callisaniituma taa'anii bara kana jechuudha baraa fi furguggee gadi jedhaniituma dabarsan jette Oromoon baraa fi furguggee gadi jedhaniituma dabarsan. Walumaa galatti baay'isawee taayee danda'aadha jechuudha taayee dadhabaa danda'aa hin jennaa agarree karaaf hidhamee kutee jira. Kutee bakka inni geessamu beenne akkasuma immoo achi geessan jennee achi jira jennee warrichi ofuufu maraatanii akkasuma immoo mana kiraa keessaas ari'amanii mana kiraa keessaa waan bakka rafanis dhabanii mana kiraa keessaas kuchiifamanii waan nama gaddisiisu waan nama ajaa'ibu namni garii immoo baga itti cabsee jaatii jiranii namoonni garii immoo dhugaa dubbate taayeen dhugaa dubbate jedhaatii jiran jechuudha. Sooshaal miidiyaa wal harkaa fuuteetti gabaasaatti jirti jechuudha. Jawaar Mohammad illee maal jedhee asirratti yaada kennateetii jira jechuudha karaa sooshaal miidiyaa isaatiin.
jechuudha namni deemee inuma salphina akka hin qabne salphatuutu rakkoodha jedhee jechuudha hedduu irraa haasayeetii ture jechuudha. Walumaa galatti baay'ee uummanni jechuudha akka malee gariin isa rabsaatee jiranii baga itti dhugeetti kaase jedhanii garii immoo baga itti cabsitee dhugaadha kan jedhan jechuudha. Waan takka godhuu hin danda'u Itoophiyaa keessa taa'eeti itti cabsuu miti waan fedhe godhe qabama jechuudha. Kanaafuu waan nama ajaa'ibuu jechuudha. Itoophiyaa keessa taa'ee namni akka kanatti dhukee namarraa kaasu jechuudha. Waan abdate garuu walumaa galatti jechuudha namni firii jedhuuf hin jiru. Akkasuma inni hidhamee mana hidhaa keessa jira. Akkasuma immoo warroonni isaatillee mana keessa ari'amanii jiranii gurra cala'u isin haa jettu namni Oromoo irratti shira dalage inuma salphata haga dandeessan. Isin shira hin dalagina isin jedha. Hordoftoota kee kabajamoo viidiyoon haraadhaa kiyya kana fakkaata taa'ee danda'a obbo taa'ee danda'a irraa haasofna viidiyoo waa'ee taa'ee danda'a jechuudha har'a viidiyoo biraatii miti. Waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan jiraadhaa turtii gaarii.